Hundi keessan akkam jirtu? Kuni laabii qonnaa gosaati. Laabiin qonnaa gosaa torban darbe qabxiilee garaagaraatti barattootaaf viidiyoowwan garaagaraa hojjechuun ni yaadatama. As intervii barattootaaf baay'ee barbaachisoo ta'e tooftaa yaadannoo qabachuu kan jedhu wajjin kan ilaallu ta'a. Barnoota baratte bifa salphaa ta'een yaadachuu barbaadda? Barnoota baratte bifa salphaa ta'een yaadachuu fi qabachuu barbaadda taanaan viidiyoon har'aa kun baay'ee waasi barbaachisuuf sirriitti hordofu. Yaadannoo qabachuu jechuun maal jechuudha? Yaadannoo qabachuun maaliif barbaachisa? Barnoota tokko sirriitti hubachuu fi yaadatanii qormaata deebisuudhaaf yaadannoo gaarii qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana malees yaadannoo qabachuun barnoota baratan irratti dhiphinaa fi yeroo bu'uuraa kan nama baraarudha. Irra deebi'anii dubbisuudhaaf yookaan qo'achuudhaaf immoo yaadannoo gaarii qabachuun barbaachisaadha. Kanaafuu yeroo barsiisan darasitti barsiisu yookaan kitaaba fi barreeffamoota biroo yeroo dubbisan yaadannoo qabachuun dirqama ta'a. Kana gochuudhaaf immoo tooftaa yaadannoo gaarii ittiin qabatan beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yaadannoo gaariin akkamitti qabatama? Yaadannoon yeroo qabatamu tooftaa fi bifa garaagaraatiin qabatamuu danda'a. Kunis jechoota fi yaadota barbaachisoo ta'an irratti xiyyeeffachuun yaadannoo qabachuun baay'ee gaariidha. Mallattoolee, fakkii, halluu, lakkoofsa, diyaagiraamii fi wantoota kana fakkaatan yaadota ka'an waliin walitti hidhanii qabachuun waan gaariidha. Barsiisaan qormaata gara fuulduraaf eertuu yommuu kennu bakka sana irratti dhaggeeffatanii yaadannoo gabaabaa fi ifa ta'e qabachaa deemuun baay'ee murteessaadha. Barataan tokko akkuma kitaaba adda addaa dubbisaa yaada isaa cimsachaa deemuun yaadannoo isaa deddeebi'ee fooyyessaa sirreessaa deemuun barbaachisaadha. Tooftaan yaadannoo ittiin qabatan baay'eedha. Isaan keessaa 6 armaan gadii haa ilaallu. Tokkoffaa mala cancalaan yaadannoo qabachuu yookaan maayindi maap isa jedhudha. Lammaffaa tooftaa chaartitiin yaadannoo qabachuu. Sadaffaa tooftaa koorniitiin yaadannoo qabachuu. Arfaffaa tooftaa baafataatiin yaadannoo qabachuu. Shanaffaan tooftaa himaatiin yaadannoo qabachuu. Jahaffaan tooftaa gaaraat yookaan gaafii ragaa fi xumuraa kan isa jedhuun yaadannoo qabachuu ta'a. Tokkoffaa tooftaa cancalaatiin yaadannoo qabachuu yookaan tooftaa maayindi maappiitiin yaadannoo qabachuu alaala. Malli maayindi maap yookaan cancala sammuu kun barnootawwan yookaan madureewwan baratan akkaataa walitti dhufeenya isaaniitiin walitti hidhanii yaadannoo qabachuu. Tooftaa kanaan yaadannoo qabachuun maduree tokko fudhachuun jalatti madureewwan xixiqqaa biraa walitti hidhanii tarreessuudhaan qabachuu. Itti aansuudhaan maduree xiqqaa jalatti qabxiilee ijoo ta'an tarreessuudhaan karaa ifa ta'een tooftaa yaadannoo ittiin qabatanidha. Kana jechuun adeemsa cancalaatiin diyaagiraamii uumuu fi damee fayyadamuun mata dureewwan xixiqqaa adda addaa gidduutti hariiroo uumuudhaan yaadannoo qabachuu. Giddugalli tooftaa cancala sammuu maduree ijoo ta'a. Achirraa gara toora adda addaatti qoodamuun dameen itti ba'a. Bifa kanaan tokkoon tokkoo toora fi damee xixiqqaa biroo of jalatti hammachuun yaadannoo qabachuun salphaa ta'e uuma. Tooftaa kanaan yaadannoo qabachuun yaadannoo ifa ta'ee fi walitti hidhata qabu uumuudhaaf nama gargaara jechuudha. Malli kun qabxii ijoo akka jiddu galeessatti fudhachuudhaan qabxiilee isaa wal qabatan xixiqqoo kan biraa isa naannessanii tarreessuudhaan qabachuudha. Tooftaan kun haalawwan kamiyyuu osoo hin ilaalin barumsa kee ijaan akka hordoftuuf si gargaara. Hariiroon yaadota gidduu jiranus salphaatti akka mul'ataniif gargaara. Akkasumas lakkoofsa, mallattoo fi koodii halluu dabaluun yaadannoowwan kee ilaaluun salphaa ta'a. Tarsiimoo qo'annaa yaada sammuu kee keessa jiru tooftaa cancala sammuu kanaan qabachuun baay'ee murteessaadha. Sababni isaa yaadannoo kee qindeessitee walitti hidhan akka ati qabattuuf kan si gargaaru waan ta'eef. Lammaffaan tooftaa chaartitiin yaadannoo qabachuudha. Tooftaa chaartitiin yaadannoo qabachuuf wantoota gosa tokkoo wal bira qabdee tokkummaa fi garaagarummaa isaanii xiinxaluuf baay'ee si gargaara. Toora jalqaba irratti filannoo kee hunda tarreessita. Tokkoon toora isa cinaa jiruun wal bira qabdee madaaluuf si gargaara. Kana jechuun malli kun wal fakkeenya fi garaagarummaa ciminaa fi hanqina wantoota wal bira qabanii hubachuudhaaf tooftaa filatamaa ta'a jechuudha. Sadaffaan tooftaa koorneeliin yaadannoo qabachuudha. Tooftaan koorneel yaadannoo barnootaa fudhachuu keessatti tooftaa baay'ee jaalatamaadha. Yaadannoo tooftaa kanaan qabachuuf fuula waraqaa keetii bakka 3 erga qooddee booda giddugaleessi yaadannoo fudhachuuf, tarreen bitaa gaafii yookaan jechoota ijoo barreessuuf, akkasumas kutaa sadaffaa xiqqaa jalatti argamu immoo bakka yaada cuunfaa itti barreessituudha. Malli kun yaadannoo gabaabsanii qabachuu fi sirnaan qindeessanii kaa'uuf mijataa kan ta'edha. Garuu maduree walxaxaa tokkoof yaadannoo baay'ee qindaa'e siif kennuu dhiisuu danda'a. Arfaffaan tooftaa baafataatiin yaadannoo qabachuudha.
Malli yaadannoo bifa baafataatiin fudhachuu madureewwan qajeeloo fi saraawaa ta'aniif kan mijatudha. Waan baratan qabxii, tuqaa, lakkoofsa, mallattoolee agarsiisuun achii gadi tarreessanii qabachuudha. Tooftaa kana keessatti qabxii ijoo tokko erga keenyee booda isa jalatti immoo qabxiilee xixiqqaa biraa tarreessuun adda qooda. Kana jechuun tokkoon tokko maduree jalatti maduree xiqqaa biraa, maduree sana jalatti yaada ijoo biraa tarreessuun yaadannoo qabachuudha. Tooftaan kun akkaataa baafanni kitaaba tokkoo itti ba'u duuka hordofuudhaan qabxiilee wal jala naquudhaan mala itti yaadannoon qabatamu. Shanaffaan tooftaa himaatiin yaadannoo qabachuu. Tooftaa himaatiin yaadannoo qabachuu keessatti odeeffannoo haaraa hima gabaabatti caccabsuun walitti aansitee tartiiba lakkoofsaatiin irraa gadee naquudhaan yookaan irraan gadee tarreeffachuudhaan mala itti yaadannoon qabatamu. Akkasumas himoota baay'ee fi wal xaxaa ta'an odeeffannoo xixiqqootti qoodda. Tokkoon tokkoo yaadannoo haaraa sara itti aanu irratti tarreessuun qabda jechuudha. Malli kun irra caalatti kan mijatu yeroo odeeffannoo qindaa'aa fi caaseffama hin qabne barannuuf kan nu fayyadudha. Karaa biraatiin dubbii afaanii ariifachiisaa ta'e yommuu dhaggeeffannu keeyyata guutuu barreessuu yaalurraa tooftaa kanaan himoota salphaatti yookaan himoota gaggaabuudhaan qabxii ijoo qabachuudhaan mala himaatiin yaadannoo qabachuun hin danda'amu. Yaadannoo bifa kanaan qabatame boodarra yaadota bifa himaatiin gabaabsanii qabatan irra deebi'anii qindeessuun barbaachisaa ta'a. Haa ta'u malee keeyyata dheeraa fi wal xaxaa ta'e tooftaa kanaan qabachuuf mijataa miti. Jaaffaa tooftaa gaaraat yookaan tooftaa gaafachuu, ragaa dhiyeessuu fi xumuruu jedhuun yaadannoo qabachuu. Haala kanaan tooftaa yaadannoo itti qabannu laaluu keenya dura qubeewwan kunniin maal akka bakka bu'an ilaallu. Gaan gaaffiidha, raan ragaadha, xaan xumura yookaan question, evidence and conclusion. Tooftaa kanaan yaadannoo qabachuudhaaf maduree ijoo ta'e gara gaaffiitti jijjiirti. Sana booda gaaffii gaafatteef ragaalee yookaan waan qabatamaa deebii ta'an hima xumuraa tokkoo fi lamaan tarreessita yookaan barreessita. Haala kanaan gaaffii kaasteef deebii kennaa akkuma deemtuun qabxii ijoo barreeffamicha keessa jiran sammuutti qabachuu dandeessa jechuudha. Kunis gaaffii, ragaa, xumura yookaan immoo gaaffii waan qabatamaa fi xumurachuu dandeenya. Tooftaa yaadannoo kana keessatti gaaffii gaafachuu, ragaa dhiyeessuu fi cuunfaa kennuun dagatamuu hin qabu. Haa ta'u malee tooftaa kana yaadannoo qabachuuf yeroo gahaa qabaachuus gaafata. Egaa har'a yaadannoo qabachuun barattootaaf baay'ee barbaachisaa akka ta'e ilaallee jirra. Barataan yaadannoo gaarii qabate tokko immoo barnoota isaa hubachuu fi yaadachuudhaaf baay'ee fayyadama. Yeroo isaatti akka fayyadamuu fi dhiphina irraas isa baraara. Haala kanaan tooftaa yaadannoo gaarii qabatan 6 ilaalle jechuudha. Isaanis tooftaa cancalaan yaadannoo qabachuu, tooftaa chaartiitiin yaadannoo qabachuu, tooftaa koornitiin yaadannoo qabachuu, tooftaa baafataatiin yaadannoo qabachuu, tooftaa himaatiin yaadannoo qabachuu fi mala gaaraatiin yaadannoo qabachuu ilaalleerra. Egaa viidiyoo kanarraa hubannoo guddaa akka argattan nan amana. Hanga maduree biraatiin walitti deebinutti immoo nagaatti. Viidiyoo kana sheer, kooment, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Nagaatti turaa.